Dhugaa dubbadhee jedhee qabsoo kana akkamitti seene jedhee namni baay'een na gaafata. Yeroo kana keessatti, umrii kana keessatti bakka irraa dhufee bakka amma jiru laalee waan godhaa jiru hammam karaa sirriidha. Hammam dhugumaan Oromoon kumaatama gariin miileenaan yennaa abdiin irratti toru kana na yaachisee jedha. Keessattuu Oromoo daayasporaaf illee hedduu yaadee jedha. Baay'inni keenya egaa biyya alaa kana baanee yookiin qabsaa'ota yookiin maatii qabsaa'ota irraa dhufne. Biyya san keessatti dararaa guddaa, hidhaa, reebicha waan adda addaa karraa hafnetu dhufne jenne. Ni yaadadha bara kana keessa jechuudha haga waraanni naannoo Tigraayitti deemee jedhee mucayyoora Tigree waa'ee TPLF barreessee jennaaniini aaraniitiin na gaafatanii jedhan maaf akkas jettaa yeroo kana keessa diinni tokko qabnaa naan jette. Jennaaniin mootummaan amma isin falmaafii jirtan kun mootummaa keessaniin filattan isin bakka bu'a. Kanaafiyyuu garaagarummaan uummata Tigreetii fi mootummaa TPLF hin jiru jedheen. Garuu jedheen nuti kan argitu kun haftoo TPLF'ti. Sirna TPLF kan nu miidhee irraa hafne jechuudha. Maatii irraa hafne kanaafuu ilaalchi kiyya kan TPLF qabuu fi ilaalchi ati mootummaa kan kiyya ittee ilaaltu garagara naaf beekin jedheen. Lammata irratti immoo mootummaan kun mootummaan abbaa irree, mootummaan OPDO, mootummaan nafxanyaa kun kan uummata Oromoo filatu hin ta'in ofii isaatii humna ofirratti filamee jedhama. Meeni asuma irratti hin dhiiseetiin yaada kiyya isiniif deebi'ee jedhama. Wanna na guggubee qabsoo kana keessa na kaase keessaa jechuudha. Waa hedduudha. Inni tokko biyya alaa kana waggaa 20 waliin turee jira. Waggaa 20 kana keessatti qabsoon teenya community keessa xiqqaate waggaa 15 deema bara 2005 immoo jaharraa jalqabneetiin Chicaagootti hirmaachaan ture jechuudha. Bara 2006 ni yaadadha waldaa IO'yaa jalqabaa fundraising mallaqa guddaa kan hin guuree jedhe Chicaagoodha. Lakkoofsi keenya garuu xiqqaadha. Sagantaa kana immoo irratti kan hirmaadhee liid godhee ana ture. Kanaafuu qabsoon kunoo xiqqaate waggaa 15 dabre kana waan keessa taa'ee argee waan ta'eef garuu Oromoo komeetiin kun waggaa 20 hadhaatii fi bakki hadha jettu biroo qabnee ilaallee jiru of duuba deebitee malee of ofuun deemne. So na yaachisee jira uummanni keenya biyyatti ru'ii isaanii kenna. Biyya alaa kanatti qabeenya isaanii kenna, yeroo isaanii kenna, har'a hiriira ni baha garuu qabsoon kun jijjiiramuu hin dandeenye. So wanni na gube keessaa wanni tokko dhugaa dubbadheen jedhee kan mararraayyuu na gubu keessaa akkamitti qabsootan otoo itti gabbarru, otoo jiruu keenyatti fixu, otoo itti jaarru garuu goolabuu bakkaan gahuu dadhabne, xumuruu dadhabne kan jedhu. Kanaafi anyway kanaa walitti hidhatee sagantaa tokko warra dalagaa jirru kan namni keenya haa hubatu barbaadu. Kana maqaan isaa rakkoo hin qabu garuu maqaan maaf baasne isinitti meen jedhaa jechuudha. Akka Oromootti akka ilaalcha kiyyatti akka mootummaa addunyaa wajji dalaguu akka sabaaf sablammii kaawwan illee argee jedhu rakkoon keenya waa lama bira ta'uu qabaan jedhee ilaala. Tokko ibidda amma nurra jiru kana haasaa amma nurra jiru kana kun ammoo haasaa boruu the long term isa jedhaniin jedhe kan long termiidhaa fi waan ammaa fi waan boruu yaadu qabna. Rakkoo Oromoo keessatti kan argee jedhee yeroo marayyuu taardhaa tana haasofna. Hadhumarratti xiinxallaa, hadhumarratti yaada kenninaa, hadhumarratti yogguu namni du'ee yogguu balaan tokko hadhuma ol geennaa, hadhuma sa'a 3, 4, 5 wonnee hadhuma murtii murteessinaa torbaan hadhaa ji'a hadhaa waggaa hadhaa bakka san hin jirru. Garuu ka beekuu qabnu wanni hadha ta'aa jiru kuni already kalee murteeffamee jedhe. So wanni hadhaa haasofnu kunis already too lateedha. Otoo nuti hadhaa haasofnu barullee dhuftee barullee nu dabarte. Otoo nuti ka baruu haasofnu iftaan dhuftee nu dabarte. Kanaafuu Oromoon waa lama bira godhuun qabaan jedhee yaada akka yaada kiyyaatitti. Inni tokko ka amma jirru kana irratti falli maali? Immediately crisis mootummaa PP mootummaa sirna nafxanyaatiin deemu kana akkamitti maal godhuu qabnaa jechuudha. Yoo gaasiin dubbadhee jedhee namni keenya barataa baakobsa dhabeetii miti. Warri hirmaannaa adda addaa qabu qabsaa'onnaa oliillee hedduu jiranii garuu akka kan kootaa gabee kurraa isinitti maa jechuudha. Oromoo walitti fiduu fi akka nam tokko hedduun xaare. Beektota warra jedhanii hedduu kan ani hin dubbisin baay'een hin jiru. At least ka miidiyaa irratti ka miidiyaa irra dhufan kan hin dubbisin hin jiru. Waan nan bare keessaa liidarii yogguu nama afur deeman beektanii uummanni abdii sirra irra tuufachis kaa'ee jedhama. Waan gaarii sirraa dhagahuu fi sirraa baruu fi siin deemuuf achi kaa'ee jira. At least sifaana deemee jira. Ati ammoo dadhabdeetiin lakkii dadhabee na dhagahuu dhabanii hojiitti namatti ulfaata. So garii dubbiin akkasitti naaf beekaa jedhama.
Anyway, tokko rakkoo ammaa irratti haasa'uu qabna. Sun very short termidha. Inni guddaan kan baruu irratti mari'achuu qabnaan jedha. Kan baruu kanaan walitti qabatee ji'a at least ji'a 8 dabree fi ji'a 9 dabree jechuudha. Septemberii irraa jalqabee wanna kana irra dalagaa turre. Odoon garuu baadhee ji'a waggaa dabree dhumarratti jalqabneetiin garuu jalqoo yaadatan taate waggaa kan jalqabarratti Janaarii keessatti Jawara fa'aa Baqqalaan fa'aa beela jalqabanii jennaan wanna kana hedduutti dhiisneetiin amma ji'a 5ffaa kana keessatti deebine jechuun wanna isinitti himaa jiru kana keessa. Garuu yaada kana immoo amma dhiyeenya kana miidiyaa irratti babba'ee argeen jira garuu hundallee hin dhageeffanne. So Oromoon mana maree guddaa tokko ijaarrachuu qaba. Manni maree sun barbaachisaa ta'ee Oromoo paarlamentii kan diyaasporaa keessattuu kan biyyoota afranii Kanaadaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa fi Yurooppii biyya Weest kan jennu kanarratti kan murtaa'e jechuudha. Yookiin ammoo mana caffee Oromoo jechuu hin dandeenyu maqaa rakkoo hin qabu. Garuu Oromoon akka baay'ina isaatiin akka beekumsaa akka qabeenyaa isaatiin akka baay'ina isaatti fakkeenyaaf amma biyya kana keessa waan jiruu fi koongireesii Ameerikaa fudhannu. Koongireesiin Ameerikaa bakka lamatti qoodame ni beektu. Tokko mana maree olaanaa tokko gadaanaadha. Kan gadaanaa kun koongireesii jedhama. Kan olaanaa kun senatii jedhama. Isteenni martiniyyuu lama qabdi senatii jechuudha. Reprezentaatiivii gadi aanaa koongireesii kana immoo akka baay'ina uummataatiin qaban. Amma fakkeenyaaf Teksasiin olaallee 35 qaban. Illinois biyyan jiraadhu olaallee jenni 18 qabna. Minisootaan 7 qabanii jechuudha. Maal jechuudha? Nama haga murtaa'ee reprezentaatiivii tokko qabu jechuudha. So yaanni kun nama kan hin jedhaa jiru kan Oromoollee fakkeenyaaf Oromoon Minisootaa 10,000 yoo jiraatte, Chicaagoo 1,000 yoo jiraate jedhe, Portland 5,000 yoo jiraate jedhe, mee fakkeenyaaf nama 1,000 fi sagalee tokkeenyaa haa jennu. So Minisootaan nama 10 qabdi jechuudha. Chicaagoon nama 1 qabdi, Portland nama 5 qabdi jechuudha. So manni akkasitti qoonneetiin isteeti mararraa biyya mararraa nama 200 ta'ee 100 ta'ee waliif finne jedha. Manni kun caffee Oromiyaa yookiin koongireesii Oromoo yookiin paarlamaa Oromoo jenna jechuudha. Kan gadi aanaa jechuudha. Waan tokko murtii Oromoo yoo murteessu akka ollaatti akka dhaaba poolitikaatti osoo hin ta'in akka caffee Oromootti murteessaa jechuudha. Fakkeenyaaf nama 200 jechuun hin beektan kan namni tokko nama 1,000 jalaa qaba yookiin 100 gadi xiqqeessinee gochuu hin dandeenye jenna. Namni tokko yoo nama 1,000 yookiin 100 jalaa qabaatee jedhee nama 200 walitti fidnee jedhee nama 10,000 baay'ee jechuudha. Namni hundi martinuu yaada fidee jedhama. Yaada isaanii fidaniiti yaada martinuu okey yaada 200 kana keessa kamtu amma godhuu qabna. Amma yeroo kana keessatti kamtu dursuu qaba. Waa'ee qabsoo bosonaati moo waa'ee advocacyiti moo waa'ee qarqarsa nama kabeelaan du'aa jiru kana moo waa'ee baqattootaa kan yemman irratti lubbuun raafan jedhamu kam goonaa kan jedhu yaadni walitti fida martinuu yaada fidee jedha jechuudha. Yaadi kana irratti dibeetii wal mormanii dhumarratti vote godhanii jedhan jechuudha. So yaadni tokko 2 3 jedhee bahaa jechuudha. Okay. Kanaafiyyuu yaadni the top kan sagalee guddaa argatee jedhe takka 2 3 4 jedhee ba'a. Yaada santu hojiirra ooluu qaba. Yeroo baay'ee ammoo wanna hanqatee jedhe Oromoo keessatti yaadni hojiirra ooluuf mallaqa hin qabu. Akkuma beektan namni keenya paartaayimii dalagee jira. Hin dadhaba. Hojii qabaa, ijoollee qabaa, jiruu qabaa, barumsa qabaa, fayyaa qabaa, maatii biyyaa qabaa. Kanaafuu kana gochuun itti ulfaata. Yeroo baay'ee yaadattanii I think Oromoon community keessa waan jirtaniif ni beektanii yaada babbareedaa ni finna yaadni sun ammoo yeroo marayyuu qilleensa irra tafee jira. Gadi bu'uu dadhabee jira. Gadi gahii lafa qabachuu dadhabee jira. Maalii fi baajeen hin jiru. Namni dalagaa kiyya jedhee dalagaa jiru hin jiru. Amma fakkeenyaaf dagalee sitti dubbadhee jira ollaa keessatti. Ollaa akkam godhi isinitti fakkaate? Ollaa warra akka ATF jiru, warra akka waltaanaa jiru, warra akka boordii jiru, warri kun haasaa yaada burqisiisuudha. Kanuma qofa dalagaan jira. Warri guyyaa bixataa haga jimaataa dalagu ammoo warra biraati. Kara ijoollee 10ti. Ijoolleen tun walgahiirra hidhattu wata waan isin gootu dalagaa irra oolchuu qaba. Dalagaa boordiin itti kennu fuudhanii hojiirra oolchuu akkuma bakka hojii biraatiitti jechuudha. Kanaafiyyuu manni maree Oromoo sun qabxii 3 kan yoo dabarsee jedhee achi booda baajata itti baasuu qaba. Baajata hayyee inoowa advocacy qabxii tokkoffaa mee waraanni tokkaatu. Qabxii tokkoffaa waraana, qabxii lamaffaa advocacy, sadaffaa qarqaarsa yookiin amma nuti beelaa waan du'aa jiru tokkoffaa irratti beelaa haa jennu. Ka beelaa kanarratti amma maal godhan okey inoowa birrii meeqa akka qabna. Birrii 100 akka qabna miti okey 100 keessaa 10 advocacy haa deemnu. 50 beelaaf haa deemnu. 50 waraanaaf haa deemnu. Kuni martuu bitti nam tokko murteessu mana maree walii galata murteessaa jedhu. Murtii murteessee dalagaan isaa dhumate. Achi booda maali dalagaa kana hojiirra oolchu jedhu dhaaba biraati. Ollaa bakka kanatti kasi galee fuulduratti manni Oromoo murteessuu hin danda'a. Ammaa fi ollaadha. Dalagaa ollaan walgahiirra dhaqu, kan godhaan dhaqu, kan godhaa jedhee itti yaadu, kan itti kennaniif san baajata itti kennan san hojiirra oolchu jechuudha.
Kanaafuu evaluation irratti hangam godhaa jira ka jedhu warri suni mana maree nama 200 jennee irra fakkeenyaaf. Nama 200 kana keessa sabkomitee baasnee jenna. Sabkomitee waa'ee dhimma waraanaa, sabkomitee waa'ee advocacy, sabkomitee waa'ee qabeenya soquu, sabkomitee waa'ee baqattootaa kanneen maratu jira. So sabkomitee ammoo oversee baajatuma kana hojiirra oolaa jedhee kalaan hin baasaa jechuudha. Nama 200 keessaa namni 20 as kaa'ama, 20 akkasii kaa'ame sabkomitee 10 ta'uu danda'a, 20 ta'uu danda'a. 20 nama 200 keessaa sabkomitee 20 argannaa jechuudha. So warri kunniin dalagaa isaa laalee jedha. Dalagaa akkasii tooyataa deeman jechuudha. Amma bakka isin tafee jiru mallaqni isaa dhufaa kan jedhu. I think hojiin keenya akka ulaateetti wanti adda nu godhu dhaabbilee Oromoo amma jiru garii keessaa hundaa miti garii keessaa adda kan nu godhu akkaataa adeemsa keenyaati. Wanna waanuma rayyuu baajatatti baasna jenna. Amma fakkeenyaaf Oromoo paarlamaa yookiin koongirasii mana caffee kana baafne jennee namni 200 argachuu jechuun baay'eedha. Because namni tokkichi nama 100 yookiin nama 1000 of jalaa qaba. Kun ammoo waa lakkoofsa hedduu guddaadha. Lakkoofsa kan argachuun ammoo hin beektan akkam akka jabaa ta'e. Qobso community keessa waliin dalagdanii jirtanii nama 5 argachuun nama 10 argachuun hammam akka jabaa ta'e hin beektan. Kanaafiyyuu maal goone baajatatti baasne. 50 minimum haga 100 jenne. 50 100 mallaqa baasne isteeta 10 irraa 100 arganne doolaara 10,000 fudharra mannee fi jenna jechuudha. 10,000 isteeta tokko furamanna. Dargaggoonni suni yookiin ammoo ooyyaan yookiin community'n sun mallaqa 10,000 san fudhatee information guutee jira jechuudha. Isteeta marraayyuu accurate data ta'e guuruu barbaanne. Fakkeenyaaf Oromoon community 40,000 jenne. 40,000 san keessa hoo 10,000 arganne jenne, hoo 5,000 illee arganne jenne. Accurate data ka ta'u doktora meeqatu achi keessa jira, nursii meeqatu achi jira, barsiisaa meeqa achi jira, field business wanta qaba gamtu accurate qabna jechuudha. Minnesota irraa nama 10,000 arganne, Minnesota Chicago irraa nama 100 arganne, Portland irraa nama 1,000 arganne. Walitti qabne baay'inni Oromoo kana 50,000 yoo ta'e jedhe. Mee imagine 50,000 data keenya irra hoo jiraate jechuun filannoo dhufu irratti kaayyoon keenya sagantaa amma baasne kana waggaa dhuftu dhuma irratti at least data nama 10,000 targeting keenya kan nama 10,000 jechuudha. Halfway ka itti godhaa jirru 10,000 kan otoo data irraa qabaannee jenne. Waggaa dhuftu kan amma mootummaa Ameerikaa kadhataa jirru kun mootummaan Ameerikaa endorsementii keenya nu barbaacha isaatii dhufee jira. Sagalee keenya 10,000 otoo data irraa qabaannee jenne hadda namoonni akka Ilhaan namoonni akka koongresoonni Minnesota yeroo baay'ee kan hin jedhu warreen dalagna warra kanneen waliin haasaa oollaa hiiringii irratti gaafii kenninaa fi garuu akka baay'ina keenyaatiif sagalee nuuf ta'an jiran akka baay'ina keenyaatiif kabajaa nuuf kennaa jiran maalii fi faffaca'insa keenyaaf jechuudha. Kanaafiyyuu qabxiilee fudhadhe kanaan olaalee jedhu nama 10,000 otoo deetaa irraa qabaanne namni 10,000 otoo doolaara tokko baasee jedhee jetti mee hangabtu dhufee jira. Kanaafuu warri mallaquma baasuun kanarraa Oromoon caffeen kun mallaqa baajata baaseetiin 100,000 baqattootaaf 100,000 as deema jedhee baasii jira. Mallaqni kun ammoo guddaadha. Nuti amma akka yaada kiyyaatti sababaan ani mallaqaa fi kaayyoo nagaa jiru ollaa jala qofatti yoo ta'u akka hin taane barbaadee jedha. Maa hojjettan mallaqni mallaqa guddaadha. Uummanni Oromoo guutuu laaluu qaba. Akka lakkoofsa isaatiin beekuu qaba. Ajandaan bahu kun doolaara 100,000 kanarratti hin baasna yoo jenne maaf kan hin taane. Kanaaf uummanni Oromoo walii galeetiin irratti dibeet godheetiin qabxii baasisan baajata waliin ka'a jechuudha. Okay, warra baqattoota Yemen qarqaarra oguu jenne because sammuu keenya keessa ni jira rakkoo warra irra jiru waan onnee keenya keessa jiruu fi hoo xiqqaate doolaara 100,000 baajata otoo kenne jenne silaa hadha waa meeqatu ta'eef jedha kan hin qaban jechuudha. Kanaaf wanna community'n godhu sani baajataan kaa'ee jira. Nama dalagullee mallaqni akka kafalamuuf eebbirallee kadhaqamu baajataan kaa'aa jedhama. So imagine wanna marayyuu otoo akkasiin deemnee har'a nama kuma waggaa dhufuutti osoo nama 10,000 arganne jenne waggaa 9 hadhatti bara 2030 jechuudha targeetiin keenya bara 2030tti dhaabni keenya kun eessa jira. Amma ollaa keessatti ka dalagoo isinitti ijoollee biyya kana dhalatte ijoollee yeelii eebbifamtee jette ijoollee Brown University fa'aa barataa turte ijoollee taappii taate ijoolleen Oromoo hedduu ciccimtuudha. As keessatti dalagan as keessa jijjiirraa guddaa mul'isaa jiran. Viidiyoo kanarratti yoo ta'u baate viidiyoo irratti illee agartanii waan jarri godhaa jiran. Advokasiin amma harka guddaa kan dalagamaa jiru ijoollee biyya kanatti dhalatteen. Ijoolleen biyya dhalattee kana advokasii kana fuutee xiqqee kana nurraa bartee bareechiteetiin ammoo next level itti godhaa jirti.
Hadhaa fi miti amma fakkeenyaaf olaatanii boru otoo Oromiyaan nu bilisoomte Oromiyaan biyya ofii kophaatu taate Oromiyaan Itoophiyaa keessatti illee jiraachuu jette intirestiin Oromoo eegamuu fi yoomiyyuu dippiloomaasii barbaachisa. Kanarratti attiin walii gallee jirra. Kanaafiyyuu intirestii keenya eegsisuuf yoomiyyuu dippiloomaasii qofaa miti. Kara dinagdeetiin, kara dargaggoonni ijoolleen teenya biyya kanatti dhalattee gurraalee ta'ee of eenyummaa fi daggataa jiran. Kanarraa hambisuu fi pilaatfoormii qopheessuun irra jiraata. Pilaatfoormii jechuun ammoo akkuma amma isiniin jedhaa jiru instituutiona kana jechuu jira. Amma beekta waan baalantiiniin deemu kun gargaaruu hin danda'u. Kana keessatti ammoo nama isiniin jedhaa jiru kun waan laafaa akka taane hin beeka. Because ani Oromoo komitii irra dalagee jira. Hammam akka ulfaatu nan beeka. Garuu yoo har'a lafa hiikkaatiin yoo boo'ichi keenya kama har'a Tigreen achi geette piipin akka nu godhe jennu taate otoo nuti akkana jennu umriin keenya 40 seenaa umriin keenya 50 seenaa jiruun laalame waggaa 10 hadhaa Oromoo komitiin hangam turte waggaa 20 hadhaa yaadadha Oromoo komitiin Chicaagoo cimtu turte hadha immoo of duuba deebitee jirti komitiin Oromoo biyya hedduu nan beekee jedha of duuba deebi'an malee hedduu hin guddanne kanaafiyyuu san jijjiiruu qabnaa hin jedha maaf barbaachisee amma maaf ta'uu qaba kan jedhullee katabadhee ture. Amma ka ta'uu qabu ammaaf because otoo namni keenya du'aa jiru yeroo tokko yaadadha interview kenneeti suuqi boo'ichi Oromoodhaaf soogiddaa fi sukkaara ta'ee jira maal jechuuf ni barbaade sigalee namni keenya yoo boohee yoo lollabee yoo iyyee nama dhaqamu hin jiru garuu boo'ichaa fi iyyiinsaa gargaaru hin qabnu ani fedhiin kiyya boo'icha irraa hambisuun barbaada Oromoon because mallaqa ni kenna ru'yoosiis ni kenna jijjiirama san keessatti dhabe fakkeenyaaf mee biyya keenya dhiisa biyya alaa kanatti ilaalame bara baraan numa kennitu bara baraan numa hiriira baana jijjiirama akkanitti dhufee jedhe jijjiiramni yoomiyyuu ol ka dhufee jedhe keessinillee beektan karabbillee beeku yeroo kana keessatti yoomiyyuu ol dhufee jira addunyaan akkanaan isin barre because dalagaa keenyaan isin barte because tokko tokkoon gadi teenyee wajjii mari'annee itti dubbanne eenyu Oromoo jechuun eenyu akka ta'e baay'ina keenya itti himne jenna osoo baruun illee jiree namni dubbiseen argu ati itti himuu qabda yoo nuti har'astinne asii biraa deemnu diinni keenya immoo afii kabraa itti hasaasee itti himneeti kan jenneen sun irraafate jira baruutti deemnee itti himuu qabna iftaan kan itti deemnee itti himuu qabnaa jechuudha. Kanaafiyyuu advocacy dargaggoota dubartoota waan hundi martiniyyuu wal bira deemuu qaba. Tokko qofa dhiisnee miila tokko qofaan gargaaruu hin dandeenyu. Kan maallee laalaa kan baruulee itti godhuu qabna yoo hin taane otoo hadhaa dubbannu baruulee dhuftee nu dabartii jechuudha. Tokko saniifi lammataa immoo ijoollee teenyaaf maal dhiisnaa? Mee waggaa 5 hadhaa yookiin waggaa 5 dhiisaa waggaa hadhaa hacaaluu waggaa hadhaa du'ee jedha. Waggaa hadhaa nu eessa jedhame yoo hadha waan ijaarinni amma akka deemaa jirtanitti wannan isin jedhaa kun waan laafaa miti. Koominitii keessa warra jirtan hammam akka jabaatu hin beektan. Nama lama walitti fiduun hammam akka ulfaatu hin beektan. Gariin ammoo hinaafamaan akkuma atin jabaan si barbaada. Gariin ammoo laalinsatti si dhiibeetiin dalagaa kan keeyyameessa jedha. Gariin ammoo yeroo masaatu ta'uu fi dhabdeetiin kasi jettillee dhagahu yookiin shakkii madda addaatiin jedha. Kanneen hundiyyuu waan argitan jechuudha. Kanaafiyyuu legacy jeen ijoollee teenyaaf dhiisu yoo ijoolleen teenya waggaa 5 hadhaa waggaa 10 hadhaa biyya kanatti politika keessatti hirmaachuu barbaadde endorsementii dhaabbilee nuuf deemnu kana kan imagine dhaaba guddaa amma fakkeenyaaf dhaabni biyya keenya biyya addunyaa irratti beekamee jiru korra juush kana korra juush impact jedhama biyya Ameerikaa kana keessatti qofa otoo hin ta'in biyya ofii keessatti biiliyoona Ameerikaa irraa fudhattee Ameerikuma immoo deebisteetiin ittiin bulchitee jette. So nutillee ka godhuu barbaannu hardhaaf mallaqni miiliyoona hedduutu jira ka dhaabbilee adda addaatti kennaniif ka jalqabaati qofa malee eventually mallaqni ni jira. Maqaa Itoophiyaatiin diinni keenya nafxanyaan meeqatu maqaa Itoophiyaatiin mootummaa meeqa kanarra maqaa dimokiraasiiti maqaa ijoorrobsiitaa maqaa dubartootaati naannoo keenyatti agarran USAID naannoo kara biraatti mallaqaan fudhatanii jiran kanaafuu legacy keenyas jijjiiruu fi eenyummaa keenya jijjiiruu jechuudha. Financially kun ammoo at the end of the day addunyaa kana kan bitu mallaqa. Mallaqa kana ammoo akka amma deemnu kana yeroo mara doolaara 100 hin ulfaata dandeenyu jiruun qaala'aa deemaa jirti. Kanaafiyyuu doolaara takka takkaan yoo ta'e jedhee kapaasitiin keenya guddataa deemuu jechuudha. Kan biraa ammoo Oromiyaatti qarqaaruu danda'u interest akkuma duratti jedhee Oromiyaatti diasporaan qabsoo Oromiyaa irratti gahee guddaa taphate. Kaleessa taphatee har'as taphataa jira. Miilaalaa har'uma Jawaar hidhamee jedhee politika amma jijjiiramaa jiru. Ka addunyaan dhiibbaa godhaa jirtu eenyu godhaa jira? Mee eenyutu godhaa jira dubbadha eessa dhufee kan dhagahaa jiru kana jechuun diasporaan kaleellee
hadha illee taphataa jira. Garuu diasporaan kabajan argan biyya keenyatti illee eengadda ni yaadadhaan gubee deemnee jijjiirama jennee deemnu sanii diasporaan qoosa ta'ee jedhe. Garuu diasporaan asii kadhateetiin haadhaaf abbaa biyya argeetiin aduun persentii 20 ta'een beeku GDP biyya keessatti ilaalan birrii asiin erginu kan maatiif erginu malee kan irraa muratee jedhu birrii guddaadha. Kanaafuu diasporaan hadha qofa tun ta'een baruutti illee because nuti dictator tokko ka Oromollee maanta dictator tokko fiduuf miti. Abbammaan barbaade aangoo irratti dhufee hunnaani achirra taa'eetiin gadi buusuun akka amma ta'e kana akka ta'uun barbaanna. Oromollee yoo ta'e barbaanna dimokiraasii barbaanna. Naannoo keenyatti abbaa keenya ta'uu barbaanna. Lafa keenya irratti aadaa keenya qabachuu barbaanna. Aadaa biraatiin nama biraatiin ammoo ergamtuudhaan buluun barbaanna. Yeroon sun nu geettee jirti. Kanaafiyyuu diasporaan yoo ijaaramee jedhee sagalee biyyatti illee ta'ee jira jechuudha. Kan biraa maalidha? Akkamitti qarqaaruu dandeettan haa jedhu. Bakka kanarratti hundi keessan dhugaa isiniin jira. Hundi keessa of gaafachuu qabdan. Warri community irra jirtan, warri dhaabbilee dubartii keessa jirtan, warri abbootii qabeenyaa taatan. Because nama walitti fiduun wanni hojiin ulfaatan addunyaa kanarraa hojiin guddaan hojii nama walitti fiduuti. Kanarratti ammoo qarqaarsa keessan barbaanna. Kanarratti amma fakkeenyaaf doolaara 50 gadi 100tti daataa guuruu feenaa isiniin jennee isinitti himne. Daataa kana guuruu ilaala. Warri isinatu credit card warri isin miidhuu barbaadu eenyu ol isin beeka already. Hattuun hin beektanii gantuun halaalaan dhuftu keessumaa dhufte. Nuti akka Oromootitti isin qarqaaruuf ijoollee isin qarqaaruuf Oromiyaa jijjiiruuf aadaa fi eenyummaa keenya hambisuuf kanaafiyyuu waan nu jennu kana nu amantaniitiin nu qarqaaruu qabdan. Because bakka biraatiin qabnu yoo isin nu qarqaarin yoo isin ammoo akkuma ammaa kana jedhe soo gidda ofii hojjettu mi'aayii yookiin akkaataa isin darbanii jedhan. Yoo isin of hin qarqaarre yoo isin nu qarqaarre nullee hin qarqaarru nullee hin dadhabnee dhiisnaa jechuun nu gubatee dhiisna. Kanaafuu hirmaannaan keessan kara dandeettiitiin kara mallaqaatiin kara nama ahmileetiin kara ijoollee keessan nu erguuti. Amma nuti biratti ollaa bira keessa ijoollee 30 wayitu jira. Ijoollee walakkaa ol ijoollee biyya kanaan dhalatte. Ijoollee garuu miidiyaa irratti hin dhufne. Ijoollee nam sagalee hin dhalanne. Ijoollee extremely brilliant akkuma isin jedhe. Ijoollee mana barumsaa guddaa keessaa jedhe. Chaalenjiin hedduu jira dhugaa isinitti himee jedhe. Chaalenjiin namni keenya wal dhafoo dhaabbata. Namni keenya wal tuffatu guddata. Namni keenya kanaafiyyuu chaalenjii guddaa kana beektaniitiin chaalenjii kanarratti hin beeka garuu option hin jiru. Jiruu keessatti shortcutiin hin jiru. Kanaaf chaalenjii kana otoo jiru itti fufuu qabnaan jedha. Kan biraa immoo amma maaf yeroo kunta kana ta'uu qaba kan jettaniif. Yaadni kuni waggaa dabirraa jalqabee jedhee amma garuu yeroon ammallee qaralleen dhiisne garuu amma publicly as dhufuu waan barbaannuuf jechuudha. Boo'icha dhaabuuf kadhaa yeroo mara dhaabuuf yeroo mara iyyuu balaan yoo bu'e qofa hooy jennee wal geenne osoo hin ta'in kara dhaabbata qabuun kara institutionalize kara ta'eenii waan tokko ijaaruu waan barbaannuuf kanaaf amma godhuu qabdanii isiniin jedha. Maalan jedhama. Fookasii keenya si gadi ka ammatti fi ka borullee yaaduu qabna. Because wanni hadha ta'aa jiru kun kalee murtaa'ee jedhe. Baajanni hadha asirratti ilaalaa jirtan kun waan kalee darbee jedhe. Ka hadhatti haasaa jirruuf ka boruutuu fi waggaa hadhaa eessa argamuu barbaadna akka Oromootitti. Waggaa hadhaa Oromoo community eessa arguu barbaada. Oromoo advocacy eessa arguu barbaada. Oromoo diplomaasii qabeenya Oromoo eessa arguu barbaadan. Bittannooftanii akka jirtan kanatti hin ulfaataa waggaa hadhaallee asuma jirra. Haala amma deemnu kana asuma jirra. Kanaaf jijjiiruu qabnaa saniif isinitti isin gorsee hin jira jechuudha. Implementation inuu hojii kana eenyutu irra hojii irra oolchina akkasiin jedhee bal'inaan deebinee haasofnee bakka sadiitti qoodee jedhe. Oromoo sansasii fi baajata 50,100 giraantii galchinee eegaa jirra. Mallaqa arganna jennee abdii qabna. Gaafa mallaqa arganne daataa san gurraa jechuudha. Gara tokko sana implementation yoo sagantaa samarii kana Agosti tokko irratti misootatti qobnee jirra. Engadda kana ammoo community kara 30 yaamne san keessa community 18 walitti dhufeetiin yaada qabxii sadiin tokko irratti murteessinee jennee kuuwwan illee itti saayin godha. Gaafa Agostii ammoo waliin qaamaan teenyee haasofnee wanna kana akkamitti jira oolchinaa kan hin jedhu. Agosti sana ammoo koota hin hafinaa hin jedha. Yoo dhaga'uu dhabaattanillee please itti hirmaadha. Because sometimes in irraafanna. Sometimes hunnatu nu hidhatee jira. Because walgahii hedduurra oollaa qalbiin yaada hedduurra oollee jedha nu qarqaaras jedha warri afooshaa keessa jirtanii qabxii sadiin deemaa jirra jarjareetiin naasaa jira kara akka afooshaatti illee ijaaruu barbaada akka dubartiitti illee akka dargaggootaatti akka koominiitiitti illee ijaaruu qabna martinuu sagantaa ofii qabna kana garuu waraqaatti barreeffamee jira waraqaa kara peejii 20 waggaa 20 waraqaa dabre barreeffamee amma qulqullaaheetiin ummataaf darbeetiin
achi booda uummanni yaadatti kennee isin jechuudha. Keessattuu warri community fi dhaabbilee adda addaa afoo buutanii yaadatti kennitanii bilcheessaa deemna jechuudha. Haga waggaa dhufuutiif wanni kun jechuudha. Hopefully waggaa dhufu dhumarratti wanni kun realize ta'eetiin dreamiin kun kanama 10,000 kun waggaa dhufturraa jalqaban jedha. Mee hayyee galatoomaa fayyaanaaf ta'a walitti deemina.